Maaltu akka ishee boossise? Maaliif dubbachuu dadhabdee? Maaliif akka kaameraa cufatte? Isheetu beeka. Hiriyaa koo tokko har'a isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Hanga dhumaatti hordofaa. Isin jaalladha, isin kabajaa. Comment, like, share godhaa. Dursa nagaan isiniif haa ta'u isinin jechaa gaaffiif deebii har'a furtuu faana walii taasisnu. Furtuun egaa gaaffii na gaafatteetti. Furtuun jalqaba irratti maal naan jette? Jaalalli siif maalidha naan jetteetti. Jaalalli anaaf wal amanuudha. Ifa walitti himuudha. Jaalalli anaaf kana fakkaataa jechuudha. Gaaffii lammaffaan jireenya kee keessatti maal jibbitaa naan jette? Jireenya koo keessatti ani kanan jibbu nama tuffachuun jaalladhu. Gonkumaa nama tuffachuun jaalladhu. Nama tuffatu sin jaalladhu. Kanadha. Gaaffii sadaffaa hiriyaan siif maaldha jechaa akkamiin ibsitaa naan jette? Hiriyaa jechuun anaaf daawwitii koo jechuudha. Hiriyaan koo anaaf daawwitiidha. Daawwitii amma ganama kaanee daawwitii irratti fuula keenya ilaalla. Anaaf immoo hiriyaan akka daawwitii kooti. Hiriyaa dhugaa. Innaa kanaafidha hiriyaan koo daawwitii kooti jechuudha. Arfaffaa waggaa sagal turtii furtuu wajjin turtan keessatti wanti isin mudate jiraayii jette. Asirratti kolfa. Wanti nu mudate kan inni raanfanne tokkoon qaba. Baruma wal barre keessattidha. Bara sani maal goone yeroo baay'ee walii bilbila ture. Walii bilbilaa ashaanguliitii kana fa'aa walitti ergina ture. Akka tasaa gaaf tokko inni raanfanne garuu isheen raanfachuu dandeessi. Akka tasaa gaaf tokko waan isheen bilbila naa kaasuu hin dinneef diddee fi ashaanguliitii baay'een itti erge. Gaafan baay'ee itti erguutii natti aarte. Akka wayiitti natti aarte na rifachiiste. Erga gaafa saniiti amma har'aatti ani furtuuf ashaanguliitii baay'een ergu jechaadha. Innaa kanadha kan na mudate kanadha naaf ishee gidduu jechaadha. Kanarraan kanaaf garuu wanti nu mudate waan tokko hin jiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u nu gidduu suntu hin jiru jechuudha. Gaaffii shanaffaa icciitii waliin turuu keessan maalidha? Ibsimeedha. Icciitii waliin turuun keenya kuni bakka icciitiin keenya hin haasofnaa, hin taphannaa. Icciitii walii walharkaa walitti dabarsinaa. Icciitii nuti qabnu icciitii waliin turuun keenya iyyuu bakka kan hiriyoommaadhaan bakka ifaan ifatti walitti haasofna bakka ifaan ifatti jechaadha. Kanadha turtiin keenya yoo nani bilbilarraa fagaadhe illee bilbiltee na gaafatti. Yoo isheen illee bilbilarra hin jirtu ta'e bilbileen ishee gaafadha. Wal barbaachaan hamma har'aatti waliin turreerra. Hammas immoo Waaqayyo nu gidduu haa jiraatu jedha. Namni tokko waliin gaaffii ja'affaadha. Namni tokko waliin jiraachuuf dirqamni irraa eegamu maalidha naan jette? Namni tokko waliin jiraachuuf dirqamni irraa eegamu maalidha naan jette? Namni tokko kaa waliin jiraachuudhaaf wal danda'uun nama barbaachisa. Wal obsuu. Yoo tokko balleesse illee tokko jalaa callisuudha. Kanaan wal danda'anii jiraachuudha jedha. Gaaffii torbaffaa walitti dhufeenyi keessan furtuu isinuma lamaan qofa bira jira moo maatii bira gahee jira? Walitti dhufeenyi keenya gaa nu gidduu lamaanitti hin dhaabbanne. Nu gidduu lamaan qofa osoo hin ta'in kan jiru maatii keenya keessallee galeetu maatiin keenya illee tokko ta'anii jiru jechuudha. Maatiin keenya wal makaniiru. Nagaadhaan nageenyaan walitti deemanii wal keessa jiru jechaadha. Maatiin koo fi maatiin ishee jechaadha. Gaaffii saddeettaffaa gara fuulduraatti Waaqayyo hin fidin malee osoo furtuun waa'ee kee waan hamaa dubbatte ati immoo dhageessee bira darbitaaf immoo irraa fagaattaa jette. Kanaka isheenuun jettudha yaada. Akka tasaa immoo hin beekamu.
otuma naan jetteyyuu ani namanu maaliif hoo jettan jecha tokko namarraa dhaga'uurra abbichumarraa yoo dhagaan amanu jechaadha. Abbichumarraa yoo dhagaan namarraa dhaga'uun bu'aa hin qabu. Yoo abbichi yeroo naan jedhu yoo naga'e yookaan gorseetan biraan darbaafi. Gorseentan jecha kun ta'uun qabu jedheetan gorsee bira darba malee irraa fagaachuun gonkumaa hin ta'u. Gaaffii salgaffaatti humna gara fuulduraatti furtuu irraa waan jibbite yoo jiraate maal akka sirreessitu barbaadda. Gara fuulduraatti gaa furtuuni waan jibbite yoo jiraate isheen waan narratti jibbite arginaan yoo natti himte wanta sana sirreeffachuu nan danda'a jechuudha. Ishee irratti immoo waan jibbu yoo jiraate kun akkas ta'uu hin qabu. Kana akkas godhi jedhee hiriyaa kootidha. Hiriyaa koo gorfadheetan deeffadhaa jechuudha malee waan ishee irratti jibbe sana irratti dhiisee ishee bira darbuu hin qabu. Itti meetan biraan darbaa. Itti meetan akka isheen sirreessitullee gochuu nan danda'a jechuudha. Gaaffii sadhummaati kaa mee maal na gaafatte laata yaa Rabbii? Maal manaan jette laata ka'eetan dubbisa. Osoo akka carraa qarshii 10 harkaa qabaatte furtuuf siistarii kee qarshii kana barbaadanii eenyuuf dursa kennita? Yaa Rabbii, qormaata gaa kuni kaa umaa miti qormaaticha nan darba dhee yaada. Kanaafuu kaa siistarii koo fi ishee gidduutti rakkinnu hin dhufin malee ani garuu kanan dursu eenyudha? Ishee biyya ormaa keessatti ishee baree rakkina koo itti madhee rakkina ishee natti mattee yeroon boollee nafaana boossee isheen yeroon dhiphadhe nafaana dhiphatte biyya ormaatti osoo hin taane mana koo keessa gola koo keessa ishee na hubatte. Hiriyaa koo yeroo ishee rakkina yeroo sana ishee fan dursa dheetan garaa dhibbaantu na qabee maa gochuu hin danda'u. Egaa jaalalli hirummaaf qabu baay'ee ana hiriyaa kootiif baay'ee bakka guddaan qaba. Kanaaf ishee nuun rakkatiin waaqayyo ishee nuun rakkisiin malee ani hiriyaa koon dursa. Maaliif hojjettanii ishee gola koo dhufee gola koo keessa ankoo ka'ee barrii rukutee rakkina koo naa hubatte sana bira ishee fan dursa dheetan yaadaa. Egaa gaaffiif deebii keenya kanaan xumurreerraa yoon dogoggoree dogoggora koo naaf sirreessaa. Egaa furtuu obboleettiin koo gaaffiif deebii keenya kanaan xumurreerra dheetan yaadaa. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jennaa. Turtii gaarii. Hordoftootaa fi kabajamtoota maatii furtuu dhalootaa kana fakkaata ture. Gaaffiin obboleettii kootiif dhiyaate dhumarratti egaa akkuma argitan dubbachuu dadhabdee kaameraa ishee cufattee jirti. Hiriyaa dhugaa qabaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha bara kana. Akkuma deebii ishiin deebistee raawwattan hiriyyummaan keenya kun anaaf ishii bira darbee akka amma yeroo kana hiriyaa otoo hin taane obboleettii koo akkasittidha kan nuti wal waamnu jechuudha. Kanaaf nu bira darbee maatii keenya birallee ga'ee jira. Yeroo darbe waan baay'ee na ajaa'ibee tokko biraazarii koota akkas naan jedha ture. Wanta oomisha qonnaaf isa barbaachisu wayiitu na gaafateetu mee maatii isaan bakka naannoo jireenya ishii kaaseetu jechuudha. Maatii keenya isaan achi jiran sana mee naa gaafadhu mee naan jedhe bilbilli jalaa bade naa gaafadhu mee argitanii hamma kana qixxee kun kan fide jaalalaa fi dhugaa iftoominaan walitti dhiyaachuudha. Lafa jirtanitti bakka jirtanitti yeroo hundumaa jaalala dhugaa waliif qabaadhaa. Lafa kanarra hammam jiraanna hiriyaa keessan qabattanii dhugaadhaan wajjin tarkaanfadhaa. Lafa rakkinaatti, lafa dhiphinaatti, lafa gaaffiin jiru hundumarratti waliif argamaa. Hiriyaa dhugaa qabaadhaa. Akkuma isheen jette hiriyaa koo balbala koo rurrukuttee yeroo rakkina koo naaf birmattee jetteetti isaan booda garuu dubbachuu hin dandeenye. Dhugaa dubbachuuf ani yeroon viidiyoo sana ilaale nan boo'e jechuudha. Hamma kana edaa waliif jirraa hoo jedheen jechuudha. Kanaaf firoottan koo
viidiyoo biraa akka isiniif qabannee dhiyaannuu feetan laayik koomentii keessaniin nu argisiisaa turte.